oduu simbirtuu haleellaa Israa'el waxabajjii 13 gara barii keessa Iraan irratti raawwatteen ajajoonni waraanaa olaanoo fi qorattoonni niikuleeraa Iraan hedduun ajjeefamu biyyattiin mirkaneessiteetti. Haleellaa kanaanis ajajaa humna qilleensaa eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan dabalatee yoo xinnaate ajajoonni humna waraanaa Iraan olaanoon 20 ta'an ajjeefamaniiru. Ofii humni waraanaa Iraan ittiin boontu kun maalidha? Dandeettii attamii qaba kan jedhu warraaqsi Islaamummaa Iraan erga michuu warra lixaa kan ture mootummaan Shaahii aangoo irraa buusuun aangoo qabatee booda Iraanii fi biyyoonni lixaa diinummaa waggoota lakkoofsiise keessa jiru. Iraan humna waraanaa ishee cimsachuudhaan gabbisni niikuleeraa geggeessaa jirti jedhamu yaaddoo ta'uu isaatiin alatti hidhattoota ciccimoo jedhaman kanneen baha gidduu galeessaa keessatti argaman ifatti deeggaruudhaan biyyoota lixaaf michoota ishee irra irribaa dhoorkite ture. Ni eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraan kunis sirna Islaamaa biyyattii eegsisuuf akkasumas waraana idilee deeggaruuf jedhamee waggaa 40 dura hundeeffame. Ameerikaa fi Kanaadaan ammoo humni kun gochaawwan shororkeessummaa fi sarbama mirgoota namoomaa garaagaraa keessatti hirmaateera jechuudhaan garee kana maqaa balleessaa akkasumas maqaa xureessii garaagaraa kanan shororkeessaa jedhuun faalaa fi farrajaa turaniiru. Eegdonni warraaqsa Islaamummaa Iraan yeroo ammaatti biyyattii keessatti humna waraanaa siyaasaa fi diinagdee ijoo ta'eera. Hoogganaan biyyattii olaanaa Ayatollah Ali Khamenei fi aangawoota biyyattii olaanoo biraa waliinis walitti dhufeenya cimaa qaba. Humni kun loltoota 190tti siquu akka qabu kan tilmaamamu yoo ta'u humna lafoo, humna galaanaa fi humna qilleensaa mataa qaba. Meeshaalee tarsiimoo Iraan murteessoo jedhamanis kan to'atu humnuma kanadha. Kana malees mormiiwwan biyya keessatti kan ukkaamsuun gaheen isaa ijoo kan ta'e humna milishaa Baasajii jedhamuun beekamu akkasumas dhaabbilee gargaarsa qaama diinagdee biyyattii taasifamuun lakkaa'aman isatu bulcha. Humni eegdota warraaqsaa kun damee waraanaa Quddus jedhamuun beekamanii fi Iraaniin ala socho'anitti fayyadamuun mootummoota michuu fi gareewwan hidhattoota baha gidduu galeessaa keessatti argaman deeggarsa maallaqaa, meeshaa waraanaa, teekinooloojii fi leenjiiwwan akkasumas gorsa kennuudhaan dhiibbaa taasiseera. Ameerikaan humna Quddus kanaan gareewwan shororkeessitoota deeggaruu fi Iraaqii fi baha gidduu galeessaatti haleellaa du'a miseensota waraanaa Ameerikaaf biyyoota michuu dhibbaan lakkaa'amaniif sababa ta'ee raawwateera jechuun himatti. Kanaanis Ameerikaan haleellaa bara 2020 keessa buufata xayyaaraa Baagdaadii keessatti raawwatteen hoogganaan waraanaa olaanaa biyyattii kan turan Jeneraal Qaasim Suleymaan ajjeefamee booda Iraan haaloo ba'uuf kakkaateetti. Yeroo sanattis waajirri ittisa Ameerikaa Jeneraal Salamooniin haleellaa rookeetii Ameerikaa Iraaqitti ajjeesee duuba jiraachuu dippiloomaatotaa fi loltoota Ameerikaa irratti haleellaa raawwachuuf karoora akka qaban ibsee ture. Yeroo sanattis namoota Jeneraal Qaasim Suleymaan booda jiraniin haaloo ba'umsa guddatu isin eeggata jechuun hoogganaan amantaa olaanaa Iraan Ayatollah Khameneiin akeekkachiisanii turan. Daawwattoota keenya oduu fi odeeffannoo maddeen garaagaraa Aljazeeraa, BBC News fi maddeen garaagaraa irraa walitti qabannee ammaaf qabannee kanuma hanga oduu waqtawaa ta'e kan biraa qabannee deebinutti nagaatti tura. ሌዎችና ወታደራዊ ኢላማዎች ባላት አቅም ሁሉ ኢራን አጸፋዊ ምላሽ ለመስጠት የሚያስገድዳት የጥቃት ኢላማ እንደሆነ ተነግሯል። አያቶላ አሊ ኻሜኒም እስራኤል ቀንሽን ጠብቂ ሳይሆን ያሉት ለማይቀረው
ለከባዱ ክንዳችን ተዘጋጅ በመሆኑ የሁለቱ ሀገራት ጦርነት ግልጽ ወደ መሆኑ እንደሆነ የሚያሳይ አድርገዋል። ከ100 በላይ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ወደ እስራኤል መዝነባቸውም ይህኑ በእርግጥ የሚያሳይ ነው። ከጥቃቱ ከሰዓታት በኋላ የሆነ ነው። ከባዱን ጥቃት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በህልውናችን ላይ ለተጋረጠ ስጋት ሁሉ እጃችን ረጅም መሆኑን ማሳያ አድርገናል ቢሉትም የኢራኑ ሁለንተናዊ መሪ አያቶላ አሊ ኻሜኒ ለሚከፈለው ዋጋ ሁሉ እስራኤል ብቻ ሳትሆን አሜሪካም አብራ ትመታለች ማለታቸው የዳዊት ቤንጉሪያኑና የአያቶላዎቹ ጦርነት ከቀጠናው ባሻገር ዓለም ላይ እንዲሉ የሚያደርግ ሆኗል። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስፈላጊ ከሆነ እስራኤልን እንጠብቃታለን እናግዛታለንም ካሉ የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ወታደራዊ ውጥረቱን ማባባስ ተገቢ አይደለም በሚል ማውገዛቸው፣ ሳውዲ አረቢያ እንዲሁ አስቸጋሪ ሁኔታዎች እየመጡ ነው በሚል እስራኤልን ማውገዟ፣ የኢራን አብዮታዊ ዘብ ኃይል በእስራኤል ላይ አንዳች ምላሽ ነገ ዛሬ ሳልል አለኝ ማለቱ፣ ቻይና በእስራኤል ያሉ ዜጎች ለኢራን አደገኛ አጸፋ እንዲዘጋጁ ማዘዟ፣ ሐመኒም ለከፋው ጥቃቷ እስራኤል መሪሉን ጊዜ ትጠብቅ ማለታቸው፣ የእስራኤል ጦርም ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ በሙሉ ዝግጅት ላይ መሆኑና ህዝቡ በተጠንቀቅ እንዲቆም ማዘዙ መካከለኛው ምስራቅ የሽብር አዳር እንዳሳለፈና ከዛሬው ጥቃት የነገው ከፍቶ ወደ ሙሉ ጦርነት ሀገራቱ የማምራታቸውን ነገር የሚያስረግጥ አድርጎታል። Yeah, Sandra, we are seeing what appear to be some interceptor rounds coming off from the sea, which means some of that missile fire certainly has started. As I talk to you here, we're just going to put on some protective gear, and my cameraman, Yaniv, is going to follow some of these small dots of light that you see in the sky. Remember, we do expect any sort of defensive response to be paired not only with Israeli systems but also American systems. But this is an indication that that missile fire is imminent. Sandra, and John? We know this is happening after the IDF. المتفجرات، وهذا أمر كبير جدا. هذا مؤثر، ولكن هذا قد يدل على المرحلة القادمة. يعني إذا استطاعت إيران أن توصل الكثير من الصواريخ إلى هذه المنطقة، هذا الأمر لا يعني أنه لا يمكن لنتنياهو الاستمرار في الحرب. اليوم صرح شخصيا أنه سيستمر في الحرب مهما تطلب الوقت، وهذا الأمر أصبح مفروضا عليه جلاله. هو ليس لديه خيار أن ينهي الحرب، لأنه ضرب إيران يحتم أن تأتي إيران إلى طاولة.
বড় প্রশ্নচিহ্ন ইরানে ইসরায়েলের বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র কোন পথ দিয়ে এসেছে। ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব 1000 কিলোমিটারের বেশি। في الشارع تعثر لحركة المرور، النيران تنتشر، مئات الإسرائيليين يفرون سيرا على الأقدام في الطريق السريع رقم 1، وإسرائيل الآن رسميا تطلب مساعدة دولية لإخماد هذه النيران. الإسرائيليون يفرون في الشوارع، بعض المركبات تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه تم التهامها، وبالتأكيد مشاهدينا الكرام هذا مشهد استثنائي. يتم الإعلان رسميا الآن إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى في إسرائيل. هناك إصابات، هناك دخان كثيف يغطي أجزاء واسعة جدا من هذه المناطق التي تتعرض للحريق. نرصد معكم